Akkam jirtu ijoollee nagaa keessanii kun qophii keessan qophii kompiitaraa karaa chaanal keessan OBN Gaammeetiin isiniif darbudha. Egaa har'ammoo qophii kompiitara keenyaatiin web development yookaan website development akkamittiin hojjenna kan jedhu. Web development kan hojjechuudhaaf appiiwwan garaa garaa fayyadamne yookaan immoo softweerii garaa garaa fayyadamneetu hojjenna. Appiiwwan nu barbaachisan keessaatii softweerii keessatti yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu kan kompiitara keenya irratti fayyadamnu notepaadiin isin jira, Visual Studio Codein isin jira, kunneen hundumtiyyuu baay'ee kan bal'atanidha. Yeroo baay'ee garuu functionally kan ta'e baay'ee wantoota garaa garaa al tokkotti kan iddoo tokkotti fayyadamuu dandeenyu yookaan immoo fiichariiwwan garaa garaa itti kennineeti kan bakka tokkotti hojjechuu dandeenyu VS Code yookaan immoo Visual Studio Code warra kompiitara fayyadamne yookaan immoo kan taabileetii yookaan immoo warreen bilbila harkaa fayyadamtan yeroo baay'ee inni kun kan inni hojjetu kompiitara qofa irratti waan ta'eef warri bilbila harkaa fayyadamtan appiiwwan garaa garaa fayyadamuu dandeessu garuu yeroo baay'ee kan ariitiidhaan isin hojjechuu danda'u trap edit jettanii galtanii Play Store irratti yookaan App Store irratti galtaniiti trap edit jettaniiti appii isaa sidii dhufa. Kanaafuu trap edit Play Store irratti argattu. Play Store irra galtaniiti trap edit yoo jettan baay'ee kan speedii qabu kan fast ta'ee kan silkii keessan irratti yookaan immoo taabileetii keessan irratti isin hojjetu karaa salphaa ta'eetiin hin buufattu jechuudha. Tole ani maqaan koo Moiboon Eebbisaan jedhama. Mana barumsaa bultii addaa Waamaa'oo Damee Bishoftuu kana keessatti barataa kutaa 10ffaa ta'een barachaa jira. Amma immoo akkuma obboleessi koo isiniif ibsaa ture waa'ee web developmentii beekumsa amma ta'e argattaniittu. Amma immoo diiteelii wantoota tokko tokko websaayitii akka egzaampiliittis fudhannee isarrattis waan tokko tokko hin ilaalla. Introduction web development keessatti ilaaltan keessatti akkaataa HTML ittiin tajaajilu akkaataan CSS JavaScript ittiin nu tajaajilu introduction isaa ilaaltanii turtanii. Amma immoo kan ilaallu akkamittiin akka websaayitiin tokko isaan sadan kana waliin link ta'anii akka websaayitiin tokko create ta'ee akkatti functional ta'u akkatti batanoonni adda addaa hojjetan akkatti websaayitiin tokko nama biratti dhiyaatee mul'achuu danda'u ilaallaa jechuudha. Amma yeroo faayilii HTML hojjennu ittiin hojjennu extensionii mataa isaa danda'e ni qabaata. Extensioniin HTML kana immoo akkuma maqaa isaarraa hubannu .html jennee extension file extensionii kana laannaaf jechaadha. Achumaan booddee faayila mataa keenya erga name goonee booda dhumarratti .html jennee faayilii isaa save goonaa jechaadha. Kanaafis amma faayilii nuti bannee jirru kan index.html jedhee save gochuun barbaade .html kun extensionii faayilii koo yommuu ta'u indexiin kun immoo maqaa faayilii ani ittiin name gochuu barbaadedha jechaadha. Kanaafuu yoo barbaadan isin maqaa keessaniin faayila keessan erga save gootanii booda .html jettanii save gootu jechaadha. Kanas erga faayila keessan barreessitanii booda faayila bira deemtanii save as jettuuni save as erga jettanii booda faayila asitti barreesse kana index jedheen name godhee isin garuu barbaadan maqaa keessan erga barreessitanii booda .html jettuuni jechaadha. Sababni kun itti ta'eefis akka faayilli extensioniin isaa HTML ta'ee mul'isuufidha jechaadha. Gamuma kanaanis style.css jedheen faayila nan save godhee jira. Kunis immoo kan nu gargaaru akkuma obboleessi koo yeroo torbee darbe isin ibsaa turetti CSS'n kan nu tajaajilu akka wantoonni adda addaa wantoonni nuti HTML keessatti barreessine sun akkaataan isaan bareeduu danda'aniif akkaataan isaan attractive ittiin goonuu dandeenyudha. Kanaafuu CSS faayila CSS keenya kanas waan barbaadanii save gochuu dandeessu isinii akkuma isiniin jedhe maqaa keessanis maqaa waan biraatiin wantoota adda addaatiin save gochuu dandeessu. Kana save gochuufis faayila CSS kana irratti barreessitan bira deemtanii faayil jettuuni jechumaan save as isheettu kana tuqxu sanaan booddee ani style jedheen maqaa isaa save godhee isin immoo waan barbaadan jettanii erga barreessitanii booda .css jettuuni file extension css .css dhaan kan ibsamudha. Achumaan booddee save jettuuni save yeroo jettan save ta'a jechaadha. Script.js kan jettu kun immoo faayila javascript keenya name gochuuf kan itti gargaaramnudha. Ani script.js jedheen save godhee extensioniin javascript ta'uu isaa ittiin ibsinu immoo .js kan jettuunidha jechaadha. Kanas save gochuuf faayila keessan bira deemtu save as jettuuni. Achumaan booddee
erga maqaa barbaadan erga barreessitanii booda .gs jettuun jechaadha. Faayila extensioniin gs jettu kun akka faayila javascript taate nu mul'iste jechaadha. Erga kana save gootanii booda amma websaayitii develop gochuu barbaannu sana develop gochuuf ready taaneerra jechaadha. Kanaafuu amma websaayitiin nuti akka fakkeenyaatti isiniif har'a waliin ilaalla jennee yaadne websaayitii mana barumsaa ishee kana akka introductionitti akka simple taatee bifa beginner taateetti hojjennee turre ishee irrattidha kan waliin ilaallu. Wantoonni taagii adda addaas keessatti ibsaman ni jiru. Wantoonni link ta'an ni jiru. Wantoonni javascript keessattis immoo link ta'anii guutummaa fuula websaayitii keenya kan function akka nu ta'u nu tajaajilan ni jiru jechaadha. Isaanis tokko tokkoon kan ilaallu ta'a. Tole websaayitiin keenya kana fakkaata. Websaayitiin keenya Odaa Special Boarding School jedha. Navigation bar isaa irratti wantoota akkanaatu barreeffamanii jiru. Wantoonni home jedhan jiru asitti about programs contact taagoonni adda addaa batanoonni adda addaa kan isinitti mul'atan isaan kun ni jiraatu. Kun home isaati. Welcome to Odaa Special Boarding School tekstii jedhuun ni mul'ata isinitti. About our school kan jedhu irrattis tekstoonni muraasni isinitti mul'atu. Our programs kan jedhani jiru, contact us kan jedhani jiru jechaadha. Kun amma generally maalidha? Websaayitii keenyadha jechaadha. Websaayitii kallattumaan nutti mul'atudha jechaadha. Kun akkamittiin hojjetee yeroo jennu immoo wantoota sadirraa websaayitii kana create gochuu dandeenya jechaadha. Inni tokko HTML keenyaani isa index.html jennee dura save goonee ittiin hojjechuuf eegallu sana. Inni lammataa CSS faayila CSS keenya ni jiraata. Inni sadaffaan immoo JS keenya ni jiraata jechaadha. Functioniin isaanii akkamidha jettanii yeroo fuuldurumatti jechuun wanta akka introductionitti yeroo ilaaltan itoo detailii keessa galiin HTML keenyi wantoota barreeffamanii asirratti isinitti mul'atan kanadha. Wantootuma mul'atan kana jechaadha. CSS keenya immoo asirratti maal nu gargaaree jettanii yoo gaafattan wantoota akkanatti akka bareedanii halluu magariisaa amma asirra ni jiraata. Barreeffamoonni adda addaan keenyi kalarii qabu. Asitti yeroo akkanarratti goonu wanta akka animationii wayii ni jiraata. Kanaafuu wanti websaayitii keenya nu bareechu kun CSS jennee neem goonaan jechaadha. Kanaafuu CSS functioniin isaa wantoota kana nu gargaara. JS keenya immoo yookaan JavaScript keenya immoo akka batanoonni yeroo tuqnufaa functional akka nuuf ta'an nu gargaara. Fakkeenyaaf about iddoo jettu navigation bar keenya irra deemnee about ishee yeroo tuqnu iddoo about jedhutti nu fida jechaadha. Maaliif dalagaan JS keenya akka CSS fi HTML wajjin link ta'ee wantoonni kun nu hojjetan waan nu gargaaruufidha jechaadha. Programs kan jedhu yeroo tuqnus our programs iddoo itti nu fudhata. Kanaafuu isaan kun dalagaan isaanii kana kanadha jechaadha. Tokko tokkoon isaanii immoo kamtu kam fidee kamtu akkamittiin kun dhufuu danda'e kan jedhus immoo walumaan ilaalla. Gara koodii keenyaatti gara VS koodii keenyaatti deebinaa jechaadha. Koodiin jechuun instruction itti laattu. Instruction sana immoo kompiitarri language mataa isaatiin process godha. Process godhe sana immoo web page keenya nuti amma web page develop gochaa irra either software immoo develop gootan sin software sana barreessitu language mataa kootiin language namni hubachuu danda'u nan barreessa inni process godha zero binary number system jechaadha. 0 fine chumaan process godhe isa immoo gara isa ajaje sanatti deema jechaadha. Wantiin ani asirratti hin barreessine kamiyyuu wanti dhufu hin jiru. Wanta ani barreessitu achirratti dhufa. Kanaafuu ajajan commandiin laachaa jira jechaadha. Promptidha jechaadha. Kanaafuu amma heading tokkoon akkan Odaa Special Boarding School tekstii jettuun akka mul'atuun barbaade nan ajajeeni naa fida jechaadha. Kanaafuu ijoollee barnoota keenya har'aarraa waan baay'ee barattaniittu jedhee yaada. Akkaataa isin ittiin websaayitoota adda addaa develop gootan ittiin barattaniittu gamuma kanaanis immoo faayidaan websaayitii develop ittiin gochuu qabdan iskiilota akkanaa maaliif guddisuu qabnaa jettanii yoo na gaafattan maaliifan isiniin jedha. Inni tokko websaayitoonni developmentii websaayitii akkanaa wantoonni coding related ta'an wantoonni programming related ta'an
jireenya keessan keessatti baay'ee isin barbaachisu. Keessattuu isin ijoollee waan taataniif yeroo kana shaakalaa dhuftan yeroo guddattan immoo hojii keessan keessatti illee isin fayyaduu danda'a. Amma immoo yeroon isaa yeroo dijitaal ta'edha. Yeroo baay'ee guddachaa jirudha. Addunyaan salphaatti waan baay'eedhaan kan ittiin waliin wal qunnamaa jirtudha. Kanaafuu yeroo akkasiitti immoo yeroo wanti hunduu dijitaal ta'ee jiru kanatti immoo weebsaayitii kanaan faast ta'uu qabdu. Weebsaayitii diivelopmentiin kana amma iddoo kamittiyyuu ni gargaara. Wantoonni mana barumsaa keessatti weebsaayitii diivelopmentiin ni gargaara. Wantoonni adda addaa weebsaayitiidhaan isinii dhiyaachuu danda'u. Even entrance exam illee amma gama dijitaal ta'een dhiyaachaa jira. Gama kamiiniyyuu barnoota keessanittiin yoo deemtan gama ikoonomiitiin illee baankiin adda addaa siistamni baankii weebsaayitii diivelopmentii of keessaa ni qabaata. Pirogiraamiing laanguweejii adda addaatiin kan hojjetamedha. Kanaafuu wanti teekinooloojiitti rileeted ta'e gama kamiiniyyuu isin gargaara. Barnootaan gama ikoonomii adda addaatiin jireenya guyyaa guyyaa keessan keessatti waan itti fayyadamaa bultanidha waan ta'eef iskiilii keessan gama pirogiraamiing laanguweejiitiinis ta'e gama weeb diivelopmentiidhaan guyyaa guyyaan fooyyessuu yaalan isin jedha. Ijoollee qophiin keenya qophii kompiitaraa har'aaf isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Akkasuma barattoota asitti argitan kana shaakallii guddaa keessa darbuudhaan har'a immoo biyya isaaniif akkasuma addunyaaf illee barattoota ciccimoo ta'anii manni barumsaa waldaa misooma Oromiyaa oomishtee jirti. Isinis akkuma kana barnoota keessanitti ciccimoo taatanii akka barattoota kana akka isin taatan isiniin jenna. Qophii keenya qophii kompiitaraa kanarraaf qabanne kana fakkaata. Ogeessi kaameraa keenya Tasfaayii Bantii, ani immoo Amaanu'eel Dassaalenyiin jedhama. Hanga torbanitti nagaatti nuuf turaa ijoollee.